raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Nagaan keenya kan kabajaa bakkee irraa nu caqasaa jirtan hundatti isin haa ga'u jechuun eegalla. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo ashamaa. Wiixata gurraandhala tokko bara 2016 isin keessummeessuun kan isin faana turus ani Falmattuu Lammiiti. Oduu keenya guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ammoo an odaa sabaati. Dhaggeeffattoota keenya harka fuune. Magaalaalee gandoota Oromiyaa garaa keessatti hojjettoota mootummaa fi barsiistota Oromoo qorannoo doorsisaa fi akeekkachiisa garaagaraan hiraarsuun itti fufee jiraachuu, gochi mootummaan koloneeffataa wayyaanee uummata Oromoo fi uummattoota koloneeffatamoo impaayiriitii biroo wal irratti bobbaasuuf taasisu cimee itti fufee jiraachuu isaa kan jedhu matoota oduu keenya guyyaa har'aa keessaa kanneen ijoodha. Araamitiin guddinaa maali? Namni kaleessa quufee nyaatu har'a beela'uu guddina. Namni kaleessa qarshii 400 nyaatu har'a 1000 nyaata. Gaafa 400 quufee nyaata ijoolleen isaa quuftee bulti, ijoolleen isaa sirnaan barate. Har'a gaafa qarshiin 4000 ta'u ijoolleen maaf beela'u. Sabni lafa magariisa keessa jiraatu, sabni bishaan gidduu jiraatu akkamiin beela'a? Kan amma dhageessan haala mormii Oromiyaa keessatti itti fufiinsaan adeemsifamaa jiruuf egeree isaa irratti barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee Kiiloo 6 waliin marii taasifne keessaa sagalee fudhatamedha. Kunis qophiilee keenya waltajjii marii keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf qophiilee biroos ni qabna. Bal'ina oduu keenya guyyaa har'aaf odaan sabaas dabaree isaa eeggatutti jira. Waa maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Bal'ina oduu keenyaaf odaa sabaa. Magaalaalee fi gandoota Oromiyaa garaa keessatti hojjettoota mootummaaf akkasumas barsiistota Oromoo irratti qorannoo doorsisaa fi akeekkachiisa garaagaraan hiraarsuun itti fufee kan jiru yeroo ta'u, godina Qellem Wallaggaa aanaa Oomaa magaalaa Ganjii keessattis rakkoo wal fakkaataan hojjettootni mootummaa hidhaatti guuramuu, hojii irraa ari'amuu fi akka magaalaa sana irraa dheessaniifis dirqisiifamaa jiraachuun isaanii beekame. Akka jiraataan magaalaa Ganjii tokko nuuf ibsanitti mormii barattootni Oromoo taasisaa jiraniin kan wal qabate barsiistotni Oromoo hedduun gocha harka keessaa hin qabne barattoota gurmeessitan deeggartoota ABO'tii ilaalcha qajeelaa mootummaaf hin qabdan jedhamuun himatamanii mana hidhaatti darbatamaa jiraachuu fi akkasumas kan magaalaa sana keessaa dheessaa jiranis heddummaachaa jiraachuu akkas jechuun nuuf himan. Namoonni dararamaa jiru. Namoonni hojii irraa gadhiisanii illee hojjettoonni mootummaati. Hojii gadhiisanii godaanaa jiru, babbadaa jiru. Ololoo saba ta'een wanta qabatamaa hin taane irratti ragaa sobaa irratti funaanuudhaan maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhuudhaan deeggaraa isaaniitiin jechuudhaan barattoota hiriira nagaa ba'an kan qindeessan isin jechuudhaan ololoo sobaa hojjettoota mootummaa irrattis barsiisota irrattis funaanuudhaan mana hidhaatti dararamaa jiru. Mana hidhaatti warra dararaman kaan birrii fudhachuudhaan gubboo irraa fudhachuudhaan gallachiisu. Isaan immoo akka inni hojiirra hariyamu isaa goosisanii kan gadhiisanii iddoo garaagaraatti deemanii jiran illee baay'inaan jiru. Aanaa Oomaa keessatti magaalaa kan jechuudha. Dhugaatuu arginuu maaliif jallisnaa jedhanii faallee kan keessa isaaniitti yeroo walgahii waamaman yeroo iddoo tokkotti
Gochi amma raawwatamaaru reebamsi miidhamuun barattoota keenya amma irratti raawwatamaaru kun sirrii miti. Miidhaan kun ammas taanaan yoomii dhaabbachuu qaba jedhanii walgahii irratti yaada isaan kaasan yoo yaada kaasaniif qabamanii jedhamu walola biraadhaan deeggaraa akkasiidha jedhanii miseensa viidiyoo ta'ee yoo jiraate iyyuu qabamee yeroo itti hidhamee dararamaaru jiru. Innaa namoonni akkasittiin hidhamanii dararamaa jiran jiru. Hojii keessumaa amma kan namoonni asii hojii irraa hariyaman fakkeenyaa fi maqaa isaanii naannoo kaasuu barbaade Daawit Baqqaanaa nama jedhamu, Yoonaas Nagahoo, Taarikuu Safaa, Toleeraa Hayilee fa'aa namoonni jedhaman namoonni akkasii aanaa sanarraa gadhiisanii deemaniiru bakka oolmaa galee godaananiiru jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Kan eessa jiraachuu isaanii hin beekamne illee akkasuma baay'inaan jiru. Biyya keenya keessatti mirga jiraachuu illee hanga dhabuutti ga'anii jechuudha. Namni dhalataan Oromiyaa keessa jiru yeroo ammaa. Mirga hojjetee buluutuu isaanii mirga jiraachuu barsaara jiraachuu. Itti fufuun akka jiraataan kun nuuf ibsanitti eenyummaan namoota adda durummaan gochoota ilmaan Oromoo hiraarsuu irratti bobba'anii jiranii beekamee kan jiru ta'uu nuuf himuun namootni daba akkanaa hojjechaa jiran kun gocha kana irraa of qusachuu akka qabanii fi haala yeroo ammaatti mootummaan koloneeffataa wayyaanee saba Oromoo irratti xiyyeeffachuun duguggaa sanyii gaggeessaa jiru kana ofirraa haquufis dargaggootni Oromoo dirqama guddaa akka qabaniif kanas bosona Oromiyaa keessatti dirree qabsoo saaquun qabsoofniin sun furmaata isa tokkicha ta'uu akkasitti dubbatu. Namoonni gochaalee akkasii kana gaggeessaa jiran immoo fakkeenyaaf Amaaneel Guutataa kan jedhamu itti gaafatamaa waajjira dhaabaatu Yohaannis Fiqaaduu kan jedhamu bulchaa naannoo sanaa fi isaan kun namoota hojjetaa mootummaa yookiin daldalaa yookiin sabaluutiin jedhamne nama kamirratti iyyuu isaan namni yaada yeroo walgahii gaggeeffamu yaada xiqqoo ishee wanticha isaaniin hin deeggaru wanta isaaniin hin deebisu hin dubbatu kanaan dhugaa laphee isaa keessa jiru yoo dubbate karaa biraa hordofamee karaa biraa waan biraadhaan jechuudha dhagaa soba ta'een irratti qindeessuudhaanii yookiis taappillaa bal'aqqaafattee maal hojii akkasii waan adda addaa jira wantoonni isaan ittiin mataa kaasanii ittiin dararaa jiranii qaama mootummaa irratti hirkataniiti kan isaan hirmijjaa akka jiratti fudhatanii. Yoo mana seeraa qaama seeraadhaanis waan qabatamaan tokko irra jiru garuu guyyaatti biyyaatti seeramaa dararrii kana jibbeeti kan inni baqatee biyyaa ba'e namni namoonni akkasii kun kanaaf akka ofii kootiitti dhaamsan isaaniif dhaamu miidhaa amma gochaa jiran kana utuu yerootti fudhatiin itti dhaabanii baay'inatti galaan dogoggora hubannoo irraanis ta'uu danda'a utuu beekanis gochuu danda'u saallee guyyaan immoo akka irraa miti sochii malee irraa fayyadamu jira. Darbee immoo qabsaa'uu kan qabnu sunumatti deemee karaa dhugaa deemnee keenya amma falmannee bakka geenyutti amma yoo gammummaan doorsisii jira kanaa wanta irraa dhaabbatanii ittiin fakkaatu. Tokkummaan keenya jabaatee bifa danda'ameen dhagaas ta'e dullaas ta'e bosonatti kennee bosona Oromiyaa keessa kennee garbummaa akkasii kana xiqqee akkasii kennu qabanii doorsisaa jiru ofirraa kaasuu qabu. Sababii kanaaf dargaggoonni Oromoo keessumaa iddoo tokkotti walitti gurmaa'uudhaan humna qabuu fi yaada qabuun qabeenyaa qabuun walitti dhufee wanta kana dhiibbaa kana akka aanaatti ta'e akka biyyaatti ta'e akka waliigala biyyaatti tokko diinaatti iddoo hundumaatti qindoomee akka inni dhiibbaa humna kana ofirraa fonqolchuudhaaf qabsoon isaa ammayyuu keessatti bakkeetti humna akkasii eeggachuu osoo hin taane abdii waan tokkoodhaan sabnee taa'utu hin taane nus amma keessatti hojii tokko hojjechuu qabna jedhee yaada. Oduma wal fakkaatuun godinaaf aanaalee mootummaa naannoo Oromiyaa garaagaraa keessatti bulchitoota aanaa dabalatee hojjettootni mootummaa damee hojii garaagaraa irratti argaman qorannoo haaraa mootummaan adeemsisaa jiruun dhiphinaa fi raarfama guddaa keessa seenanii jiraachuun beekame. Akka bulchaan aanaa maqaa isaanii dubbachuu hin feene tokko Oromiyaa irraa nu beeksisanitti yeroo ammaa maqaa qorannoo jedhuun hunki godinarraa gara aanaalee hundaatti hiramaa jiraachuu fi durataan waajjiraalee hunduu yeroo ammaatti hojii dhiisuun dhimma wal qorachuuf uummata to'achuu irratti bobbaafamanii jiraachuu akkasitti nuuf ibsan. Waajjiraalee mootummaa fi waajjiraalee mootummaa naannoo Oromiyaati tajaajilummaa gandaatti kan jiran keessaan jiru hojjetaan jiru amma yeroo ammaatti qorannoo irra kan inni deddeebi'aa jiru. Keessumaati gaggeessitoonni waajjira mootummaa keessa jiran waajjira keessa illee seenuun yeroo hundumaa kan qorannoo irratti dabarsanidha. Akkasumas keessaati guyyaa tokko guyyaa gaafa kan isaa fi gaafa jimaataa guyyaa abbaa dhimmaa jiranii isaa itti gamatanii duwwaa eegamurraa kan hafe
Kanaaf biyya kana keessatti yookaan naannoo Oromiyaa keessatti gaggeessitoonni hundi isaaniiyyuu dhimma hojii irratti amma kanatti jiran osoo hin taane dhimma qorannaa fi dhimma kanarra deemanii uummatni maal fakkaata namni maal fakkaata jedhanii mana nama tokko deemanii qorachaa jiranidha. Kanaaf gaggeessaa Oromoo kan ta'e hundumti yeroota kanaatiin deemuu yeroo ammaatti barbaadaa jiru. Karaa ittiin ta'udha dhimma uummataa kanaan walqixxummaatti eegalee keessa galee kan of beeku waan mataan isaa waajjiraalammaa gaggeessaa aanaa tokkodha. Sirriittinidha kan dhimma sana keessa beeku jechuun godinarraa dhufe aanaatti gaafa inni dhufu uummata mariisisuu fi waajjira gaafaatiin kan dhiyeessinee gaggeessitoota hundumaa mariisisnu. Kanaaf ijooma beeknuu gaafa nuti gaggeessitoota kana irratti gadi buusnu isaan akka isaaniif hin fudhatamneetu beeknuudha kan achi keessatti keenyaaf gaggeeffamnee uummatas gaggeessinu. Akka namni kun jedhanitti yeroo ammaa bulchitoota aanaa irraa kaasuun hanga sadarkaa gandaatti namootni taayitaa garaagaraa irra jiran hunduu sirna mootummaa wayyaanee nuffee jiraachuu fi haa ta'u malee humni guddaan yoo waagoone illee itti baqachuu dandeenyu dhibuun ofitti amanamummaa nu dhorkeera jechuun dubbatu. Itti fufuunis yeroo ammaatti mootummaan dhimma tajaajila hawaasummaa dhimma bulchiinsa gaarii fi misoomaa dagachuun haala ittiin uummata mormii irratti kaase adamsu haala ittiin hojjettoota wal shakkisiisuu fi umurii isaas ittiin dheereffatu irratti xiyyeeffachuun qorannoo taasisaa jiraachuu fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas waa'ee bulchiinsaa waraana mootummaan bobbaafameef dhiisee qoratamaa akka jiru itti dabalataanis unki qorannoo kanaas qabxiilee 21 kan of keessaa qabu ta'uu akkasitti dubbatu. Mootummaa naannoo irraa gadi bu'ee godinni qoratamaa godinni aanaa qorataa aanaan immoo amma gandaatti gara deemsisee amma kaabinee gandaatti qorannaa kan inni adeemsisaa jiru. Cheekliisiin sun bakka 21 yookaan gosa 21 kan inni qindaa'ee jiru. Isaan keessaati isaan ittiin qorannaa adeemsisaa jiran jalqabarratti afaan tiraafikaa lammaffaan ammaytummaadha. Sadaffaan irratti immoo qabsoo gitaa qabsaa'uu irratti maal fakkaataa kan kanaaf amma yeroo ammaa dhimma misoomaa fi dhimma faayidaa uummataa irratti otoo hin taane yeroo hundumaa qorannaan kan inni gaggeeffamu dhimma guddaa uummanni Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa gaafachaa jirudha. Gaaffii maaster pilaanii gaafatee amma tokko deebiin argameeraaf kan inni jedhamu saansa gaaffii abbaa biyyummaa sabni gaafachaa jirudha. Kanaaf amma nuun kana booda utuu qabsoo biyya keessaa jiraate giirooma isaanii cufinni gara qabsoo biyya keessaatti seenuu dandeenyaa seenuu barbaadaa jedhati haalli nuun amma jirru. Gochi mootummaan koloneeffataa wayyaanee uummata Oromoof uummattoota koloneeffatamoo impaayiriitti biroo walirratti bobbaasuuf akkasumas wal ficcisiisuuf taasisaa jiru cimee itti fufee kan jiru yeroo ta'u mormii uummata Oromoo jabaatee adeemsifamaa jiru ofirraa salphisuuf jecha karoorri mootummichi naannoo baha Oromiyaatti uummata Oromoo Hararge lixaa lammiilee Somaaleen wal irratti duulsisuun eegalame naannoo dhiyaa Oromiyaattis hojiitti hiikamuuf adeemaa kan jiru ta'uun beekame. Akka jiraataan dhimma hojiif jecha naannoo Benishaangul Gumuz magaalaa Qooncoo jiraatan tokko nuuf himanitti lammiilee Oromoo magaalaalee naannottii keessatti argaman garaagaraa irratti tarkaanfiinii fi duulli hojjettoota mootummaa qonnaan bultootaaf daldaltoota Oromoo irratti banamee jiraachuu akkas jechuun dubbatu. Naannoo Benishaangul Gumuz magaalaa Daaletti Qooncoo Sirbaa Fayyaa naannoo jedhamu naannoo kana keessatti wantootni ta'aa jiran keessumaa uummata Oromoo wanta seeraan ala garara uummata Oromoo irratti seeraan ala ta'aa jiru xiyyeeffatee uummata Oromoo miidhuudhaaf kan qophaa'e fakkaata naannoo sana keessa jiru. Keessumaa uummanni Oromoo naannoo sana keessa jiraachaa jiran amma yeroo ammaatti daldaltootaa fi qonnaan bultootadha. Yeroonni kun daldala isaanii akka isaan gara gabaatti dhiyeeffatanii hin gurguramnee fi qaraxoota adda addaatitti fe'ama seeraan ala wantootni irratti caanamantu jiru yeroota kanarratti. Kanaaf ijoollee Oromoo naannoo sana keessatti hojjetan yeroo hojjettoota achi keessa jiran kanneen akka barsiisota, hojjetaa waajjira fayyaa, hojjetaa qonnaa yookaan warra jedhaman achi keessaa hojjechaa jiranii fi
yeroo adda addaatti dararri irratti ta'aa ture. Irraa jiru kun immoo dhiingaddaa kanaa ijoollee baay'ee barsiisotaa fi hojjetaa waajjira qonnaa, hojjetaa mootummaa, hojjetaa waajjira fayyaa keessaati ijoollee baay'ee qabanii mana adabaa seensisanii turan. Waggoota muraasan darban dura lolli uummata Oromoo fi uummata Beenishaangul gidduutti uumame jalqabni isaa haala amma adeemsifamaa jiruun akka eegalame ta'uu kan nuuf ibsan jiraatan kun haalli yeroo ammaatti ta'aa jirus gara loliisa gosaatti akka ceehuuf haalota dirqisiisan nuuf ibsuun gochaaf tarsiimoon kunis kan mootummaan koloneeffataa wayyaaneen qindaawee adeemsifamaa jiru ta'uu ragaalee qaban nuuf himaniiru. Itti dabalataan magaalaa Qooncoo keessatti lammiilee Oromoo mana hidhaa turan keessaa namni tokko bakka buuteen isaa wallaalamee jiraachuus akkas jechuun nuuf himan. Ijoolleen suni sababni isaan ittiin qabanii mana adabaa seensisanii ayyaana sabaaf sablammii ta'e irratti sirbuu waan diddaniif jedhanidha kan isaan ittiin qaban. Ijoolleen kun kan isaan sirbuu dhiisanii fi yeroo ammaa naannoo keenya uummata Oromoo jiraatus uummata Oromoo Oromiyaa keessa jiraatus waa'een birbaa fi gammachuu badaa itti dhaga'amaa hin jiru. Namni gammadee mana isaa keessatti sirbus cidha godhatee sirbaa jirus baay'inaan amma yeroo ammaa kana jiraataa hin jiru. Kanaaf yeroo ammaa ammoo lammiin uummatni Oromoo iddoo adda addaatti du'aa jira, ajjeefamaa jira. Kuni baay'ee uummata Oromoo hundumaatti wanta dhaga'amudha. Yeroonni kun immoo quuqqaan kun keessa isaanii wanta jiruu fi achi deemanii sirbuu hin barbaanne ayyaana sana irratti sirbuu waan hin barbaanneef sirbuutu isinirra jira dirqamaan jedhanidha kan isaanii achitti hidhamanii sirriidha. Utuu lammiin du'aa jiru, utuu lammiin ajjeefamaa jiru nun immoo sirbinuu gara gaddaa baannee afaaniin sirbinuu jedhanidha kan isaan didan. Mana adabaa keessaati immoo gaafa baasanii warreen kaan ijoollee warra kana achi keessa jiranii maqaan isaanii dubbachuun barbaadu nageenya isaaniif addanuma nu bukkee jiraatu. Isaan keessaati immoo hojjetaa waajjira fayyaa kan ta'e tokko Eesawuu Taganyee kan jedhamu hojiirraa ari'amee mana adabaa torban tokko eegii hidhamee beetii booddee achi gaafa mana adabaadhaa bahu eessa buuteen isaa ammaatti hin beekamu. Qaamni mootummaatu iddoo biraa buusee fi mucaan kun iddoo manni gadi ammaatti maatiin fi namni kamiyyuu biran gahee jira. Hiriyoonni isaas hin beekanii jiran jechuudha. Kana mootummaa matu qindeessee waliigalteen akka inni dhabamu waliigaltee sana gidduutti immoo yaaduu uummataa isa kaaniin dhiisee waa'ee waliigaltee isaanii isa tasgabbeessuu dhimma sabaaf sablammii wal loluu irratti qindeessee mootummaan waan kaa'edha. Kanadha kan inni fakkaatu. Waggaa ja'aatitti akkuma beekamu kanaan dura wal dhabdeen hedduun naannoo sana keessatti uumamee ture uummata Oromootiin. Kana kan godhe isaan matu qindeesseeti jiroota kana fiilmii hojjetanii kunillee sabaaf sablammii garaagaraadha. Sabuma Oromoo fi saba Oromoo gidduutti garaagarummaa uumaa jira. Bulchi aanaan tokkollee gaafa inni shuumamu inni kun ganda akkasiidhaa dhufee inni kun ganda akkasiidhaa dhufee inni kun qomoon isaa kanadha inni kun qomoon isaa kana jedhee qomoodhaan gargar baasee yeroonni kun akka isaan wal lolan barbaada. Manuma isaa keessatti warruma hoogganu jechuudha. Kanaaf ammas dhimmi naannoo sana keessatti ta'uu isuma duraanii isuma yeroo sanaa ta'eeti itti fufee jira amma ammaatti naannoo kana keessatti dhimma sana fufee jiraata ammayyuu. Oduma wal fakkaatuun walitti bu'iinsi naannoo Baha Oromiyaatti uummata Oromoo fi Somaalee gidduutti mootummaa wayyaaneen deeggaramee gaggeeffamaa ture ammas kan tasgabbaa'een jiru ta'uun kan beekamu yeroo ta'u duulliif loliisni gosoota gurguddoo lameen naannoo Gaambeellaa keessatti argaman Nyuweerii fi Anyuwaaq gidduutti torban kana keessa dhalatee jirus jabaatee itti fufaa jiraachuu fi gama lameenuutis lakkoofsi namoota du'anii eda'aa jiraachuun beekame. Akka maddi odeeffannoo gaanfa Afrikaa Sudaan Tiriibuu ibsutti gosootni kun lameen gosoota nagaan bara dheeraaf waliin jiraachaa turan ta'uu isaanii fi walitti bu'iinsa lubbuu namoota hedduu galaafachaa jiru yeroo ammaafis ka'umsaaf sababa qabatamaa kan ta'u waan ni beekamaan kan hin jirre akka ta'eef akka shakkii maddeen isaa waabeeffachuun ibsettis lola kanaaf sababa kan ta'u ajjeefamuu lammii Anyuwaaq ji'a onkoloolessaa waggaa darbe keessa gosa Nyuweeriin raawwatameef haaloo baafannaa eegalame ta'uu akka danda'udha. Haa ta'u malee akka sabaa himaaleen Oromoo fi kanneen impaayiriitti biroon maddeen isaanii waabeeffachuun dubbatanitti lolli gosoota lameen gidduutti adeemsifamaa jiru kun kan mootummaa koloneeffataa wayyaaneen qindeeffame ta'uu
hanga gosootni kun lameen magaalaa guddittii naannitti Gaambeellaa keessatti dhukaasa walitti banuun lubbuun namoota hedduu darbu hunda mootummaan usee yaalaa kan ture ta'uuf gochi to'annoo mootummaan ol ta'uu hin dandeenye akkanaas babal'atee itti fufaa jiraachuu isaa ragaa godhachuun dhugoomsaa akka jiranidha. Gama biraan ammoo lolli naannoo Gaambeellaa keessatti taasifamaa jiru kun kan gosoota lameen irratti daangee hafe osoo hin taane lammiilee naannittiif waraana agaazii wayyaanee magaalaa Gaambeellaa keessa buufatee jiru gidduutti lolli eegalame gama lameenii lubbuu namoota hedduu galaafachaa jiraachuu odeeffannoo maddeen keenya garaagaraa irraa arganne ni ibsa. Oduun guyyaadhaaf qabannee isiniif dhiyaanne kan hangammaatii qophiilee keenya afaan waliin turtii dansaa qabaadha. Gugumsiisaa lolee keerroon koo qeerransa koo kaabaa kibbaa wal waame baadiyyaa wal waame arfaasaa ji'a caamsaat qorra isaattiin deemanii Gabrummaa lammii fitee cal jedhanii ilaalanii cal jedhanii taa'anii cal jedhanii ilaalanii. Aleela leeli wabii saba keeroo leeli. Aleela leeli. Aleela leeli wabisa bakero leeli. Muditi sinara gajiti gawe anogo tabiya kero ko fanawe. Kandina sodate kapso rande binet diri mangota kero biya kate. Galasa nagasa chali mormalawet iribiya kate mafchista kajawet. Talake radina ngolatu kate malim tagaf toko yobine sinyate. Shimala takka danke rondi nadawet baktera fuwayu kerot kenikawe. Aleela leeli wabisa bakero leeli. Aleela leeli murata kajadeli. Akkuma dursarratti isin beeksifne dhimma mormii uummatni Oromoo biyya keessatti taasisaa jiru haala mormichitti adeemsifamaa jiruu fi egeree warraaqsa kanaa irratti barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dubbatamne fedhan waliin buliin bakkoo maree bifa gaaffiif deebiin taasisetu isiniif dhiyaata. Turtii gaarii isaan waliin qabaadhaa jechaa gara qophichaatti sududuumaanan isin dabarsa. Barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 nageenya keef jecha maqaa kee dubbachuu kan hin feene baallama keenya kabajuun nuuf argamtee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiin haasaa nu waliin taasisuuf hayyamaa ta'uu keef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan guddoo si galateeffadha. Anis filatama jechuun barbaada. Galmi qobleessummaa mufataati. Haala mormii ummataaf barattoonni Oromoo mootummaa koloneeffataa wayyaanee irratti taasisaa jiruun kan wal qabate rakkoolee yeroo ammaatti ummata keenya irra gahaa jiru ka'umsaa godhan. Rakkoolee yeroo ammaatti ummata keenya irra gahaa jiru akkamiin ibsita? Tolee, gaaffii keetiif galatoomii. Rakkoonni mormii kanaan wal qabatee rakkoolee hedduutu jira. Garuu rakkootu akka waliigalaatti Oromoo irra jiru irraa otuun kaasee natti tola. Tole. Fakkeenyaaf akka rakkoo guddaan uummatni Oromoo mootummaa wayyaanee jalatti argaa jiru rakkoo guddaan ani akka kootti ilaalcha kootitti lafa kaa'u
rakkoo karaa dinagdee. Rakkoon karaa dinagdee yeroo hin jedhu waa baay'ee keessatti qabataa jechaadha. Sababii rakkoon dinagdee uummata Oromoo irra ga'e wantootni dhufan hedduudha. Rakkoon dinagdee yeroo hin jedhu namni maallaqa qabu hin beekne biyya lafaa irratti waa baay'ee gochuu danda'a. Namni immoo gaafa maallaqa rakkoon isarra dhufu hedduudha. Nama gabbarata maallaqa hin ta'e. Kun immoo imaammatuma mootummaan wayyaanii mootummaan TPLF gaafa biyya Itoophiyaa dhufe baafatee dhufedha. Dinagdee of harkatti galchachuu. Akka fakkeenyaatti yoo kaasne bara dargii uummatni waliin hojjeta. Waliin waan hojjete iddoo tokkotti qabatee wanta sanaan immoo akka walii tokkummaadhaan naannoo irra akka jirutti wanta tokko bitee ittiin daldalaa kan walii ture. Mootummaan wayyaanii gaafa taayitaa qabatu maal godhe kana qabeenya booju'anii mootummaa dargii irraa argadhe jedhee qabeenya uummatni Oromoo afara keessatti akka naannootti walitti qabatee kan waliinii kana akka boojuu dargii jedhee tokko tokkoon fudhannate kana hin beekna hundi keenya iyyuu achirraa eegalee qabeenya biyyattii kana haalota adda addaan kaamuu jalqabe. Fakkeenyaaf akka hojii kaasee amma namni keenya wanta qotu tokko gabaatti baafachuu yoo barbaade eeyyamoonni hedduutu jira. Namoonni bitanii gabaa giddu galeessaaf dhiyeessan namoota gama siyaasa biyyattii keessatti fudhatamummaa qabanidha. Erga gara gabaa giddu galeessaatti dhufanii booda immoo ammas namoota qaama mootummaa kanaa ta'an qofadha kan wantoota kana walitti qabee gara biyya fagootti gara biyyoota alaatti ekspoortii gochuu danda'u jechaadhaan. Itti dabalataan illee namni keenya yoo kana keessatti ciminaan hirmaate bifa gabbaraatiin yookiin gibirasa jedhamu kanaan kan inni humna isaa ol ta'e itti fiduudhaan namoota keenya dorgommii alaatiin godhaa jiru jechaadhaan. Kanarraan kan ta'e namoonni keenya qotee bulaan keenya lafa isaarra jiraachuu dadhabaa jira. Qotee bulaan lafarra jiraachuu dadhabe jechuun haala adda addaatiin silumaa keeyyata biyyattii kanaa gaafa baafatanii lafti kan mootummaati imaammata jedhuudhaan kan dhufan dajarrisin. Yeroo lafti kan mootummaati jedhu abbaan lafarra jiraatu mirga lafa sanatti fayyadamuu qaba malee qabeenyummaan kan mootummaati jedha. Kanaaf akka sirna kaapitaalizimii kanaan dhufanii namoonni qabeenya olaanaa qaban lafa qotee bulaa kana maallaqa hin madaalamne irraa guuranii Oromoo qotee bulaa Oromoo daldalaa Oromoo hojii nama gochaa jiru jechaadha. Kun imaammata isaan baafatanidha. Namni immoo maallaqa qabu waa hedduu gochuu danda'a. Namni maallaqa qabu yoo dhukkubsate mana yaalaa deemu. Namni maallaqa qabu ijoollee barsiifachuu danda'a iddoo gaarii. Namni maallaqa qabu waa hedduu gochuu danda'a. Fakkeenyaaf Oromoon qaama mootummaa kanaa keessa ta'ee poolisii haa ta'uu, humna xiqqaa adda addaa haa ta'uu, qaama mootummaa kanaa keessa taa'ee isaaniif hojjechaa jiru kaayyoo mootummaa kanaatu liqinfamee fi fudhatamee fi mootummaa kana jala hiriiree hojjeta jedhee tatayyaa hiriiree. Kanas immoo hin godhu Oromoon. Poolisa mootummaa keessa inni jala deemuuf maatii koo ittiin guddifannaa lafa koo dhabe, hojii koo dhabe, daldala koo keessa ala ba'e kanaan immoo maatii koo guddifannaa jedheeti malee Oromoon garaa jabaatee wanta kanarratti hojjetaa jira jedhee ani yaadu jechaadha. Fakkeenyaaf waggaa waggaan mootummaan Itoophiyaa maal jedheeti kan inni dubbatu biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu kun guddinni ishee persentii 1 dabalaa jira jedhama. Guddinni jechuun maal jechuudha? Paaraamitiriin guddinaa maali? Namni kaleessa quufee nyaatu har'a beela'uun guddinaa. Namni kaleessa qarshii 400 nyaatu har'a 4,000 nyaata. Gaafa 400 quufee nyaata. Ijoolleen isaa quuftee bulti. Ijoolleen isaa sirnaan baratti. Har'a gaafa qarshiin 4,000 ta'u ijoolleen maaf beela'u. Taphni lafa magariisa keessa jiraatu. Taphni bishaan gidduu jiraatu. Akkamiin beela'a. Kanaaf rakkoon beelaallee rakkoo karaa maalii dhuftedha? Karaa dinagdeetiin dhuftedha. Oromoon dinagdeen ala ta'aa jira. Qotee bulaa keenya lafa isaaniirraa hin dandeessan, lafa kanarratti investii gochuuf hin dandeessan, lafti qabeenyaa mootummaatii jecha amma kun wanta dhiyoo kana mirkaneessan sirna liinsii jedhan bakka erga ofiisi qabeenyaan uummanni Tigiree Oromoo
fagoogatu isaanii mirkaneeffatanii booda wanta isaan biyyattii kana keessatti mirkaneessan wanti liitii jedhamu tokko jirti. Erga isa mirkaneessanii fi yoo dandeesse dorgomu yoo dadhabde immoo qabeenya qabuuf gadhiisi. Inni carraa hojii banaa lafa kanarratti oomishee namoota banaa jecha namoota keenya hariyaa jiru lafarraa. Uummanni Tigiree kaleessa maqaan isaa beelaan waamamaa turu waan quufeetii guddatanii Itoophiyaan uummanni miliyoona 3-4 caalle biyya kana waan to'ataniifi kan Itoophiyaan guddatte jedhame. Uummanni miliyoona 3-4 caalle kun uummata Itoophiyaa miliyoona 100tti tilmaamamu kana bakka bu'u kun gaaffii guddaa deebii argachuu qabudha jechaadha. Amma yoo aanatti gadi bu'uun ilaalle goota 5-10 dura nama meeqatu higher education jooyinii godha Oromiyaa keessaati. Har'a garuu Oromiyaa keessaati jooyinii haa godhan iyyuu malee qalbii itti galmeessanii jiran isaan jooyinii godhan. Namni maaliif barumsatti garmalee cimaa ta'uu dadhabe. Lakkoofsaan gaafa dubbatan nama amma kana agarsiisne jedhe. Meeqan isaaniitu effective ta'ee sirnaan higher education keessatti qabxii galmeessee fiildii barachuu barbaadu meeqan isaaniitu tolaa jira. Rakkoo guddaan akka kootti kan ilaalcha kootitti lafa kaa'u kana natti fakkaata. Rakkooleen amma dhufaa jiran immoo Tole. Hidhamuu sabboontota Oromoo, hidhamuu barattoota Oromoo, hidhamuu qotee bulaa Oromoo, hidhamuu daldaltoota Oromoo. Kunis mala mootummaan kun ittiin fincila uummata Oromoo jalqaba diddaarraa amma gara warraaqsaatti deemaa jira. Warraaqsa ta'e kana karaa inni ittiin qabbaneessuu yaaludha. Kanaaf kun akka rakkootti karaa tokkoon akka rakkootti ilaaluu dandeenya. Maaliif namoonni naannoodhaa fi nama dura bu'anii sodaa tokko malee dubbatan yeroo hidhaman rakkoo fakkaachuu danda'a. Garuu Oromoon yoo wal ta'ee tokkummaa isaa agarsiisee namoota kana jala dhaabbate kun rakkoo otoo hin taane furmaata rakkoo keenya waggaa 100 lakkaa'amanii isaaf furmaata ta'a jedhee yaadaa jechaadha. Kanatti fakkaata. Tole galatoo. Mormii uummanni Oromoo ji'oota 3 walitti hidhee gaggeessaa jiru kun maal irratti xiyyeeffata ture? Dhaadannoon isaa Oromoon kan dhiyaadha garayyuu barbaada mala kan nu baasu rarroo jalaa. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati dhaggeeffattoota keenya jaallatamu. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaas qabsoo sabni Oromoo bilisummaa ofii fi walabummaa biyya isaaf taasisu gama hundaan kan tumsu ta'ee Oromoota kaayyoo kanatti amananiifis sagalee ta'uun kan hojjetudha. Yaadni keessan nu jabeessaa, nu qajeelchaa, milkaa'ina sagantaa keenyaatiifis gumaacha olaanaa qabaata. Nuuf barreessaa. Iimeelii keenya voice.ioromia@gmail.com, Tiwiitarii Independent Oromiyaa jedhuu fi karaa Feesbuukii keenyaa Walabummaa Oromiyaa jedhu yoo nuuf barreessitan dhaamsi keessan nu qaqqaba. Qophiilee keenya yeroo hunda kallattiin argachuufis YouTube fi fuula Feesbuukii keenyaa Independent Oromiyaa jedhu subscribe akkasumas like gochuu hin dagatinaa. Uumamaa fi seeraan dorgomne qabeenya keenyarraa hiyyoo manne alaagaan olii gadi oofamne nagaa yoom jiranna gabroonfamne gabrummaan dhalmaayaan daddabraa dhufe ulaa guddinaa kan nurraa dhufe dhabamuu qabaa qabsoodhaan kufe falmaanaa cimuu walitti fufe. Mormii uummanni Oromoo ji'oota 3 walitti hidhee gaggeessaa jiru kun maal irratti xiyyeeffata ture? Dhaadannoon isaa irra jireessaan maal kan jedhu ture? Deebii isaan haga ammaatti argatan waliin wal qabsiistee dhaggeeffattoota keenyaaf osoo ibsite. Tole galatoomii gaaffii keenya kanaaf mormiin uummatni Oromoo ji'oota 3 kana keessatti gaggeessaa jiru kan guddaan maatii filaanii qaba haa ta'u malee akka kaka'umsa jalqabaa haa ta'u malee waa'ee biyya ofii bulchuuti jechaadha. Waa'ee lafti Oromoo saamamee hafuu qabaata. Dabalataan immoo amma keedama kana kan itti dabalan akka doorsisaatti wayyaaniin kan isheen goote waa'ee
hidhii namootaa fi ajjeechaa namootaa. Teelana kana immoo gaaffii bifa haaraan itti jalqabamee jiru jechaadha. Keessattuu maastar pilaaniin hafeera. Dhibba keessaa dhibba haqneerraa erga jedhanii booda gaaffiin ka'uu jalqabee waa'ee namoonni hidhaman hunduu hiikamaniiti. Political prisonerii hundiyyuu hiikamanidha jechaadha. Itti aansee gaaffiin jiru namoonni du'an hedduudha. Amma gara namoota 200 olitti tilmaamamaa ragaaleen adda addaa akka ibsaniiti jechaadha. Kanaaf namoota du'anii jiran kana hundaa fi beenyaan maatii namoota du'an kanaaf wanti kennamu jiraachuu qaba. Namoota ajjeesuu irratti bobba'an qaama walaba ta'e judisharii yookiin qaama haqa seeraa walaba ta'een indipendent judishariidhaan murtii haqaa argachuu qabaadha. Amma dura wanti beekamu biyya Itoophiyaa keessatti inni kun dhimma warra seera tumaniiti. Inni kun dhimma warra seera murteessaniiti. Inni kun dhimma warra hojii kan jedhan barreeffama qofaanidha malee hojii keessatti hin argamu. Biyya Itoophiyaa keessatti jechaadha. Akka fakkeenyaatti yoon si kaase qaamni seeraa fi warri leejislatiivii ministeera biyyattii ta'anii FTTV keessa jiru. Karaa takka paarlaamaa keessa jiru. Karaa takka warra biyya gaggeessanii hojii seera irra oolchanii irra jiru. Kanaaf gaaffiin Oromoo inni guddaan maalidhaa? Qaama ofiisaa of danda'e dhaabbateen namootni yakka nama ajjeesuu, nama doorsisuu kan irratti hirmaatan seeratti dhiyaatanii murtii haqa ta'e argachuu qabu. Deebii isaan amma kennaa jiranii doorsisuu amma kana karaa lamaan ilaalaa. Deebii amma barattoota argachaa jiran kana karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Yoo guddisne ilaallee akka addunyaa waatti ilaaluu dandeenya. Isa jechuun mootummoonni biyyoota alaa kanneen akka gamtaa Awurooppaa, kanneen akka mirga dhalamoota namaaf falmanii isaan waa'ee dhimma Oromoo kanarratti birmannaa guddaa godhaa jiru. Inni kun yoo haala kanaan jabaatee itti fufa ta'ee dhumaatii namoota hedduuf sababa ta'a jedhanii waan tilmaamaniif akkasuma immoo inni Oromoo kan ta'udha jedhanii wantoota baay'ee akka dubbataa turan hundi keenya dhageenyeerra miidiyaalee adda addaatiin. Kun karaa akka addunyaatti deebiin argatedha. Birmannaa addunyaa argachaa jira jechaadha. Miidiyaaleen addunyaa waa'een mootummaa Itoophiyaa mirga dhala namaa dhiibuun ilmoo namaa akka bineensaatti bakkeetti bineensiyyuu kabaja qaba amma akka bineensaatti bakkee keessaa jaahilanii ajjeesanii dhiituun kun dhaabbattoonni mirga dhala namaa falman biyyoonni dimokiraata'oon akka xiyyeeffannoo isaanii biyya Itoophiyaatti kennan irratti hojjetan gochaa jiru. Yoo jabaatee itti fufe immoo deebiin argachuu danda'u jedhee ani yaadu akkuma biyyoota Liibiyaa akkuma biyyoota kaanii mootummaan addunyaa dhimma Itoophiyaa keessa galee murtii dabarfatu hin godha jedheen yaada. Hin shakkus nima godhamaa jechaadha. Yoo dhimmi keenya tokkummaan itti jabaannee itti fufne kufaatiin mootummaa wayyaanii dhiyoodha. Akkaataa addunyaatti deebii karaa addunyaa argatedha kun. Deebii gara karaa biyyaatti yoo itti deebi'u immoo mootummaan wayyaanii akkuma dur baree akkuma amaleeffate deebiin godhaa jiru ammas isuma duraarraa adda hin taane itti dabalee itti cimee kunis bifa ajjeechaatiin ilmoon namaa kabaja qabaa. Kabaja ilmoo namaa akka ilma bineensaatti ajjeesuutiin reebicha dararaa dubartiin ulfii utuu hin hafiin daa'imni xiqqaan waggaa 6-7 utuu hin hafiin gara jabeenya hamaatiin uummata Oromoo irratti humnasaa fudhatee jiraa jechaadha. Kun immoo nuuf jabeenya haala kanaan itti afuufan iyyuu malee Oromoon kun akka isa boodatti hin deebisne isa yeroo kamii caalaa iyyuu hubatee jira. Kanaaf haala sanaan namoota dhimma akkasii irratti hirmaatan jedhee yaadu dhimma hiriiraa irratti akkasumas immoo namoota miseensa paartiilee adda addaa kan biyyattii keessatti karaa dimokiraatawaa galmaa'anii jiran mana hidhaatti naquudhaan namoota agaluun sabboonaadhaa dhimma isaa irratti hin quuqama jedhee yaadu hunda mana hidhaatti guuruudhaan deebii kennaa jira jechuudha. Tole galatoomii gaaffiin kun ittaan immoo mormii fi fincila uummati keenya haga irratti taasisaa jiran kana yeroo xiinxaltu ciminni isaa maal jedha? Dadhabinni mul'atus yoo jiraate dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi. Inumaan tiksee malee kun
lato asufeen baddaa loon hin gaabbisu. Inuma rafee malee yaalamii tokkummaa dhabuu namarra abbisu. Allayyaan allayyumaa maaltu wallayyaa nuuru fajjedee. Alagana laguma maltu alaga adam firajede oborta ormina batu yo abano fi batate male roro ormarra dufte roro dinarra dufte maltu namado o abado wata male malo 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 Biya orma adakun naman ibu galun naman ibay Biya ofi yagadi sa garbo adun naman argu jaran Chamsa duftab mo birra aya sa wilenko saya no bori Chamsa sinuf no birra Chamsa sinuf no birra Kinufnu kalo nutti bitani kalo nutti bitani furdanna nalbe dannu fitani malo 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 jabbilo tako jalqaba irraa eegaluun turtii haga ammaatti nu waliin qabaataa jirtaniif galatoomaan isiniin jala dhaggeeffatoota keenya kan amma isiniif dhiyaatu qophiilee keenya xumuraa kan ta'e dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Haga sagantaa keenya yeroo biroon walitti deebinutti hangamanumaan nagaa koo isinitti dhaammadha. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf odaa sabaa. Sabni Oromoo erga gaafa daboo warra Awurooppanotaan kolonii jalatti kuuf dirqamee kaasee hanga har'aatti saba ofiif jiraachuu dadhabuun ormaaf jiraachaa seenaa isaa dagachiifame seenaa Habashootiin uumaniifiin arrabsamaa afaan isaa ugguramuun afaan Habashootaa guddisaa akka ofii beekutti yaaduu dhorkamuun akka addunyaa yaadaa namtolchee Habashootni kalaqaniin yaadu taasifamaa akkasumas addunyaan sabicha irraa cituun sabni Oromoos addunyaa irraa ugguramee jaarraa tokko oliif jiraachaa turuu isaa ragaalee qabatamaa hedduu dhiyeessuun ni danda'ama. Humnaaf tooftaa dabalatee duulli haga hin qabne qaroo qalbii saba Oromoo jaamsuuf qorreeffattoonni Habashaa gaggeessaa turan milkaa'uu baatus dhiibbaaleen waggoota 100 oliif saba Oromoo irratti taasifaman kun qalbii haqaaf Oromummaa ilmaan Oromoo tokko tokko laamsheessuun ofitti amanamummaa dhorkuu kan danda'ee fi ofii saamamaaf ajjeefamaa haqa isaaf falmachuun akka waan mirga saboota biroo sarbuu ta'etti yeroo ilaalan argina. Akkaataaf ilaalcha yaadaa dogoggoraa Habashoonni sammuu ilmaan Oromoo keessa kaa'uu yaalan fakkeenya fudhachuuf yoo yaale seenaa hundee hin qabne kalaquun seenaa Itoophiyaa saba Oromoof keessatti hammatee kan waggaa 3,000 lakkoofsise fakkeessuu fi qabsoon Oromiyaa walaboomsuuf taasifamus akka ilaalcha dhiphummaa irraa maddeetti hiikalaachuuf yeroo ta'u itti dabalataanis qabsoon Oromoo tarkaanfii sanyummaa jibbiinsa saboota biroo giddu galeeffatee fi qabsoo biyya gargar diiguu akka ta'etti maqaa xureessuuf yaaludha. Oromootni hedduunis yaada hanquu kana keessatti daangeffamuu irratti dabalataan fuudhaaf heeruma saba Oromoof Habashoota gidduutti ta'e jechi Itoophiyaa jedhu kan saba Kushiif kenname ta'uu fi akkasumas egeree saba Oromoof jiraachuun Itoophiyaa barbaachisaadha yaadota jedhan geeffachuun sammuu Habashootni kalaqaniifiin yaadanii haqa Oromoo ifa jiru irra tarkaanfachuun saba Habashootaan yeroo itti haguugamantu argama. Oromootni tokko tokko ammoo tiyoorii Maarksiis, Leeniin, Mo'aa fi kan kana fakkaatan irratti hundaa'uun qabsoo saba Oromoof hiika haaraa kennuu fi akkasumas godoo haqa maleeyyii Itoophiyaa keessatti of hammachiisuun yeroo itti Oromoota biroos afeerantu mul'ata. Haa ta'u malee dhugaa lafa jiru yoo tarreessine tokko seenaan Itoophiyaaf sabni Oromoo walitti qaban kan jaarraa tokkoof waggoota muraasaa akka ta'ee fi
walitti dhufeenya Habashootaaf saba Oromoo gidduu jirus walitti dhufeenya koloneeffataaf saba kolonii jala jiru akka ta'e akkasumas Itoophiyaan biyya osoo hin taane impaayera ta'uun ishee dhugaa jalaa dheessuun hin danda'amne ta'uu. 2. Qabsoon bilisummaa Oromoof Oromiyaa walaboomsuuf taasifamu qabsoo haaloo baafannaa yookaan jibbiinsa sanyii irratti hundaa'e osoo hin taane qabsoo haqa saba Oromoo kabachiisuu godhamuu fi filmaata maayii gaaffii saba Oromoo deebisuuf wixineeffame ta'uu. 3. Itoophiyaanummaaf Oromummaan seenaa jaarraa tokko kana keessatti horataniin kallattii wal faallessu irratti kan argaman ta'uu fi Itoophiyaanummaan siidaa awwaalcha Oromummaa ta'uu. 4. Tiyoorotni Maarksizii fi Leenin fa'aa abadan dhugaa sabni Oromoo keessa tureef jiru waliin kan hin tarkaanfannee fi walis simachuu kan hin dandeenye ta'udha. Kan kana nuuf dhugoomsu ammoo seenaa fi dhugaa saba Oromoo giddugala godhachuun siyaasa addunyaaf seenaa biyyoota addunyaa garaa garaa irratti kan hundaa'e tiyoorii beektotniif qaroon Oromoo akka Profeesar Asaffaa Jaallataaf kanneen biroon wixineessan fakkeenya fudhachuun ni danda'ama. Egaa kan Habashootni haqa hin qabne tokkummaa Itoophiyaa jechuun sirna jaamummaa abbootii isaanii faajjii godhatanii ittiin qabsaa'uuf hin qaanofne sabni Oromoo inni haqa qabu biyya isaa Oromiyaa walaboomsuuf qabsaa'uu akka qaaniitti ilaaluun siyaasa beekuu yookaan qaroomina osoo hin taane qorannoo madaalawaa gochuu dadhabuu hanqina ofitti amanummaa irraa dhufuu danda'uu fi yookaan guyyumsaaf sossobbaa mootummoota alagaaf koloneeffattoota wayyaanee irraa barnoota argachuu dadhabuu akkasumas jaamummaa qalbii godaannisa sirna Habashootaa irraa dhufuu danda'u ta'uu tilmaamuun nama hin dhibu. Yaa saba Oromoo, seenaan tokkummaa Itoophiyaa har'attiin si joonjessuuf yaalan kun biqiltuu seenaa awwaalcha Oromummaa irratti biqile ta'uu fi amantaa yaadaa haqaaf bu'uura hin qabne kan jabinaan Oromummaa faallessu ta'uu hin irraanfatin. Itoophiyaanummaan Habashootni har'a faarsaniif akka eenyummaa qaalii saba impaayeritti ta'etti dhugaa ba'anis kan eenyummaa afaaniif aadaa abbootii kee cunqursuun dhiiga Oromummaa soorrachaa har'a ga'e ta'uu hin dagatin. Itoophiyaa Oromummaa awwaalteef har'as Oromoo awwaalaa jirtu keessatti gaaffiin saba Oromoo deebii argata jedhanii yaaduunis gaara dhibuun kan wal hin caalle ta'uu dhugeeffadhu. Kanaaf gaaffii keef deebii bu'uuraa kan argamsiisu jijjiiramaaf wayya'iinsa impaayeritti keessatti suuta argamuun osoo hin taane jijjiirama bu'uuraa kan humna koloneeffattoota impaayeritti ofirraa cabsuun Oromiyaa walaboomsitee bilisummaa keessa gonfattuun ta'uu waliif dhugoomsi. Kunis kaayyoo walabummaa Oromiyaa tooftaa siyaasaa godhachuun dhimma itti ba'uuf yaaluun osoo hin taane ejjennoo haqa qabeessa sossobbaaf afaan faajjii hin qabne kan kaayyoo Oromiyaa walaboomsuun saba Oromoos bilisoomsuuf godhamu dhugeeffachuu itti amanuu fi daandii kana irratti wal tumsuun akka ta'e wal barsiisi waliif dabarsi. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walaboomti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa.